السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم يدن قبيمتوتا هردفتوتا جالدمتوتا أكسوماتي channel FM Technology نجين ربي بكجير تمرتي اسم براها لك أبو يجا الراس فيديو وهي تكنولوجي دي والقبتون قبل ديسي نودو فيجولا فيديو كن حكومة جانا قرتن وهي موبايلي تنياتي والقبتا وهي موبايلي خيسا اللي وهي إيميلي خنيا يغين أكاونتي خنياتي والقبتا يجولا خنيتون هوني الرئيسين قرسيسو ديمو akkamiti namni biraa akka akaawuntii teenya yookiin iimeelii keenya fayyadamu jiruu fi akkasuma akkaataatti nama fayyadamu jiru jechuudha. Yoo namni biraa fayyadamu jiraate akkaataatti firraa bilook goonu yookiin firraa cufnuun isin garsiisaa jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya gabaabumatti kana waan ta'eef egaa viidiyoon kun isin barbaachisaa keessattuu warra sooshaal miidiyaa jechuudha. Isin barbaachisa jeetiin abdii qaba waan ta'eef viidiyoo kana hamma dhumaatti hordofaa irraa fayyadaman dhaamsa keenya. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya osoo viidiyoo teenyatti seenin jechuudha. Viidiyoo tanaaf like kannaa baleen keessan hedduu biraa akka geessuuf shoorota baddaa isin jenna akkasuma chaanala kana subscribe godhuudhaan chaanala kana jajjabeessaa nutilleen viidiyoolee adda addaa waa'ee teknooloojiitiin wal qabatan hedduu hamma dandeenyu qabannee isin dhufna jennee abdii qabna jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya osoo yeroo teenya firaan gubne waliin gara dalagaa teenyaa. Hayyeegaa kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoon irraa akkuma isin jee waa'ee iimeelii keenyaatii wal qabata. Waa'ee iimeelii keenyaa yeroo jennu yookiin akkaawuntii teenyaa yeroo jennu namni biraa akka akkaawuntii teenya hatee yookiin xallafee yookiin kontirool godhee itti fayyadamu jiru firaa laallaa jechuudha jalqaba. Sana laaluudhaaf gaa asumaan bakka googilii kana keessa seenaa yookiin jiimeelii seenuu dandeessanii ani googiluma keessaan seenaa maafi erga googil keessaa kana seenaa mallattoo piroofaayilaa tana to'inee seenaa jechuudha. Achiboda bakka manage your Google account kajoo kana to'ina. Achiboda fuula akkana kana nu dhufa jechuudha. Akkuma agartan tarree tanarraa kanatti achi oofne security kajoo kana seenaa jechuudha. Erga security kajoo seenne jala kanarra gad deemneeti your devices kajoo kana seenaa jechuudha. Bakka akkuma agartan your device kajoo kana bakka kan gurraachomte tana jechuudha. Akkuma agartan Galaxy A02 fayyadamu jira jechuudha amma iimeelii kana jechuudha. Kana jechuun ammoo Galaxy A02 moobaayilimaan waraabuun jiru kana jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya namni biraa yoo iimeelii keenya fayyadamu jiraate akkanumatti kana biraan si gattarreessaa jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya hayyeegaa kabajamtoota hordoftoota amma immoo qonni isin garsiisu akkaataatti nama iimeelii keenya fayyadamu jiru firraatti cufu yookiin biloog goonuu jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya akka inni namni san hin fayyadamne jechuudha. Hayyeegaa osoo karaa saniitti hin deemne jechuudha. Warri laayik godhuu dagatan laayik godhaa isin jenna akkasuma warri sabskiraaybii dagatan nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabbadhaa jechaa gara tarkaanfii lamadaatti haa ceenu. Tarkaanfii lamadaa akkuma isin jee warra iimeelii keenya fayyadamu jiru yoo jiraatan akkamitti biloog goonaa yookiin akkamitti irraa cufna kajoo kabajamtoota hordoftoota keenya. Isa kana godhuudhaaf gaa ammas googiluma keessa seenna. Achi booda iimeeluma keenya kana bakka piroofaayilaa tana to'ina. Achi booda akkuma reefu jechuudha manage your google kajoo kana kilik goona. Achi booda erga kana nuuf fidee jechuudha. Achi oofne security kajoo kana kanuma reefu kana isa keessa seenna. Achi booda kana gad oofne jechuudha kam seenna akkuma agartan two step verification kajoo kana kilik goonaa jechuudha. Akkana nuuf fidee jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya two step verification gizee to'ina jechuudha. Asumaan gabbuunee jechuudha. Maal jennaani get start jennaan. Akkuma agartan paaswordii iimeelii keenyaa nu gaafataa jechuudha. Hayyee paaswordii iimeelii keenyaa mee haatti galchuu. Achi booda next jaanii. Achi booda akkuma agartan continue jennaani. Achi booda phone numberii galchii jaa mee phone numberii kanaas haatti galchuu. Achi booda erga phone numberii itti galchine send jennaani. Akkuma agartan koodii nu ergu jiranii. Hayyee koodii kanatti haa galchinu. achi booda next jennaani
akkuma agartan boodarratti akkuma ijaan agartan jechuudha turn on jee nuuf fidee jira turn on goonaa jechuudha. Akkuma ija keessaniin agartan kabajamtoota hordoftoota keenya two step verification turn on goone yookiin available ta'ee jechuudha ammaan booda. Kana jechuun ammoo namni kan emailii keenya seenee jechuudha itti fayyadamuudhaaf gisee yoo passwordii illee beekee wanni inni gaafatu koodiidha jechuudha. Koodiin akkuma amma isin garsiisa kanatti phone numberii kanaan banama waan ta'eef phone numberii kanatti koodii nu erganii koodii achi gizeetti galchee ni dalagaaf jechuudha. Koodiin san isaaf isin seenu waan ta'eef moobaayilii teenya tanirra seenu waan ta'eef hin dalagu jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya nama saniif. Akkanatti two step verification kana fayyadamtanii emailii keessan akkasuma akaawuntiilee garaagaraa jechuudha of yookiin akka namni fayyadamne godhachuu dandeessanii jechuudha kabajamtoota hordoftoota jaalatamtoota maatii chaanala FM Teknooloojii. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoon har'aaf isinii qabanne kana fakkaatti akkuma daawwattan kanatti jechuudha. Viidiyoo kana akka itti gammaddanii irraa bashannantanii irraa fayyadamtan shakkiin qabu waan ta'eef viidiyoo kana irra deebinee like godhaa isin jenna akkasuma warri subscribe godhin subscribe godhaa nu cinaa dhaabbadhaa isin jenna. Yaadaa fi gaaffii yoo qabaatan karaa koomentiitiin nu barreessaa. Hamma viidiyoo biraa tawaa'ee teknooloojiitiin wal qabatu wal agaruutti nagaya rabbii keessa nu jiraadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.